Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kooti. Arrammoo Zakkaariyaasii wajjin kan nuun addana jirru. Waan nuun iddoo kana jirruuf immoo waa'ee dhibee koronaa vaayirasii irratti yaada qabu yookaan beekumsa qabu akka inni nuuf hiruu fi iddoo kanatti kan qabadhee dhiyaadhe. Maaliif inni ogeessa fayyaa hawaasummaa irratti biyya Ameerikaa kana keessatti kan inni hojjetu yookaan immoo public health isa jennu irrattidha. Kanaafi dura inni nagaa sin gaafate nagaa addanni sin gaafate kallattiidhaan gara gaaffii kootiitti darbaa. Tole nagaan sifa ta'u atis waan na afatteef galatoomuu fiste kanaaf egaa gaaffii yookaan immoo wanta irratti dubbannu irratti itti fufna. Koronaa vaayirasiin maali koronaa vaayirasiin kun dhibeen kun dhibee akkamiiti beekamaadha yeroo kana waa'ee isaati kan dubbatamaa jiru garuu namoonni afaan Oromoo malee afaan kan biraatiin dhaga'uu kan hin dandeenye tarii isaaniin gargaaruu sababii danda'uu fi mee koronaa vaayirasiin maali? Tole gaaffii yerooti sababni isaa nageenya nagarraa miidiyaa irratti darbaa waa'een dhukkuba kanaa maali isa jedhu beekuun barbaachisaadha. Koronaa vaayirasiin koronaa kan dura kan ture haaraamti garuu nama ta'e kun haaraadha jechuun vaayirasiin amma ba'e kuni gosa koronaa vaayirasii jalatti COVID-19 kan jedhamu bara faranjii jalqabaa keessa kan hammaachaa dhufedha. Dura garuu SARS kan jedhamu biyya Chaayinaatti ka'ee achumaan kan hafu ture epidemikii ture biyya addunyaatti babal'atu yookaan immoo akka ammaa kana paandemikii hin taane kanaaf egaa dhukkubni nama ba'e kun dhukkuba haaraa koronaa vaayirasii jalaa ba'ee COVID jedhamudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee koronaa vaayirasiin kuni haalli qilleensaa dhukkubni kun akka hin tamsaane godhu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf sababii ho'aanii sababii qorraanii haalli mijataa argatee iddoon itti baay'ee babal'atutu jiramoo mee haala qilleensaa irratti yeroo baay'ee waan akkasiin dubbatama sababii ta'eef mee ifa isaaniifis yoo gooteedha. Sirrii jettee dhukkubni tokko haala qilleensa irratti hundaa'anii kan hammaatan yeroo qilleensi geedaramu immoo kan badan yookaan immoo tasgabbaa'an kan nama hin hubne jiru. Isaan keessaa kan akka influenza kan jedhaman flu yookaan immoo common cold halluu wantoonni akkas akkasii yeroo jilallaa hammaatu yeroo ho'aa immoo hin badu. Garuu koronaa COVID-19 inni jedhamu kun ammaa 19 jedhamu kuni haala qilleensaa kam keessatti kan babal'achuu danda'u. Chaayinaatii ka'ee Awurooppaa waliin ga'ee Ameerikaa baay'ee miidhaa jira. Biyya keenyas ga'eera. Maal nutti mul'isa biyya ho'aas diilallas daddarbuu akka danda'u kan nutti mul'isu sababa ta'ee fi of eeggannoo guddaa akka godhachuu asumaan amalchuudha. Baay'ee gaariidha. Mee mallattoon dhukkuba kanaa maal fa'i? Akkam nu godha mee mallattoon dhukkuba kanaa maal fa'i? Gaariidha. Dhukkuba tokkorraa kan ofitti ifnu yeroo mallattoo isaa beeknu jechuun maal akka inni godhu maal akka inni mul'isu gaafa beeknu irraa of ittisuu dandeenya. Kanaaf mallattoon dhukkuba kanaa maal jedhanii gaafachuun gaaffii sirrii qajeelaadha. Kanaaf common symptoms yookaan immoo mallattoolee bebbeekamoo dhukkubni kun ittiin beekaman gurguddaa sadii jiru. Isaan ho'ina qaamaa digirii Celsiyeesii 38 yookaan immoo digirii Faranaayitii 104.4 qufaa gogaa hafuura kutuu isaan kun warra bebbeekamoodha. Dabalataan garuu wantoonni akka funyaan nama cufuu akka furii funyaan namaa keessaa yaa'u wanta akka
dhukkuba qoonqoo dhukkuba fakkaachuu fi wanta akka garaa kaasaa qabaachuu danda'a. Haa ta'uutii mallattoon hundumtiyyuu nama tokko irratti mul'atu jechuu miti. Garuu warri ani sirni gara walitti tuqee isaan warra beekamoodha. Dabalataan garuu warra kana agarsiisuu danda'u jechuudha. Namni tokko immoo koronaa vaayirasiidhaaf saaxilamee guyyaa mamitti mallattoo isaa agarsiisa jennee guyyaa 2 hanga guyyaa 14 yookaan immoo torban 2 ta'uu danda'a. Garuu namoonni baay'een torban jalqabaa amma guyyaa 7tti kan isaan mallattoo agarsiisanii namoota muraasni garuu amma guyyaa 14tti turuu danda'u jechuudha mallattoo kana agarsiise. Baay'ee gaariidha. Gaaffiin koo inni itti aanu mee namoota akkamiitu dhukkuba kanaan qabama? Namoota umriin isaanii dulloomaa ta'e giddu galeessarra kan jiranmoo ijoollee xixinnoodha moo mee dhukkuba kanaan kan qabamuu danda'u namoota akkamiiti? Kan jedhu irratti ibsa yoo laatte. Kunis gaaffii gaariidha. Dhukkubni kun umriidhaan hin daanga'u. Namoota kamiin qabuu danda'a. Ijoollee, nama guddaa, gurraacha, adii, sooressa hiyyeessa hin jiru. Garuu namoonni dhukkubni kun yoo qabetti hammaatu namoota maanguddoo umriin isaanii baay'ee deemee yookaan immoo dhukkuba dhaabbata wanta akka dhukkuba sukkaaraa hamaa, dhukkuba onnee, dhukkuba sombaa yookaan immoo alerjikii fa'aa qabanii isaan kanatti baay'ee hammaachuu danda'a. Kanaaf garuu amma argaa jirutti ijoollee yoo nafin baay'ee hubaa akka inni jiru agarraa jiraachuudha. Kanaaf hundumti keenya umuriidhaan kan daanga'u yookaan haala garaagaraa irratti hundaa'ee sababii hin daangeffamne dhukkubni kun of eeggannoo guddaan akka gochuun irra jiru addanumarraan kan hubachuu qabnu. Inni gaaffiin kun itti aanu mee dhukkubichaan akka hin qabamnee fi maal gochuu kan hin qabnu of eeggannoo akkamii akka gochuu qabnu ta'a yoo nutti. Kunis gaariidha. Egaa mallattoon isaa maal akka ta'e dabeennee fi qabamuudhaaf immoo kan qabaneef maal gochuu irra jira jechuun gaaffii qajeelaadha. Sababni isaa dhukkubni kun keessumaati dhukkuba qorichaan argamneef hamma adda ta'ee fi wantoota itti fuulleffachuu qabnu ittisarratti. Kanaaf utuu nu biraan gahin tokkoffaa gatiin isaas baay'ee salphaadha. Lammaffaa immoo effektiivii yookaan immoo wanta quubsaadha jechuudha. Kanaaf ittisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa namoonni akka inni dhukkuba kun isaan hin qabneef maal gochuu qabu isa jedhu irratti namoonni keessumaa yeroo ammaatti walirraa fagaachuu social distancing jedhu kun jechuun meetira 2 akka biyya keenyaatti kan fagaachuu irra jiraata yookaan immoo fiit 6 akka biyya kanaatti gargar fagaachuu irra jiraata. Namoonni ol dubbisuu akka ol fuudhuu dhiisuu irra jiraata. Sababni isaa koronaa vaayirasiin yeroo namoonni qufaanii harka isaaniitti keessatti qufa'u isa fuudhanii nama dubbisu yookaan akka nama fuudhu yeroo sana namni kan biraan dubbise immoo harka isaa fuudhee yeroo inni afaan isaa kan funyaan isaa kaa'atu respiratory system yookaan immoo sirna hafuura baafannaa keenya keessatti seenee dhukkuba fiduu danda'a jechuudha. Sababni isaa dhukkubni vaayirasii kun koronaa vaayirasii kun baay'ee hamaa yookaan akka salphaatti darbuu danda'uu fi kontaaktiidhaan isin darbu sababa ta'ee fi dargaggoo irraa barbaachisaa jechuudha. Namoonni qabaman immoo akka namoota kan biraatiin hin dabarreef guyyaa mallattoo sana beekan irraa kaasanii even amma qoratamanitti illee adda of baasuun barbaachisaadha. Akkuma itti gaafatamummaan nuti dhaga'amu tura jiraata jechuudha. Jechuun kana yeroo goonu maatii keenya eegna, firoota keenya eegna, akka namoota kan biraatiin taphatan isaanii goone sababa ta'ee fi mallattoo kana gaafa argu namni wanti inni gochuu qabu mana yaala quunnamuu. Isaan alatti garuu adda of baasu mana keessa turuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf isa kana gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dhukkubni kun akkuma beekamu kan ittiin daddarbu baay'inaanii namni inni dhukkuba sana qabu gaafa inni qufa'u qilleensa keessaan aerosol jedhama yookaan immoo air droplet waan jedhamu yookaan
qilleensa keessatti yeroo namni kun gadhiisu namni inni kan biraa gaafa fudhatu kan inni akka adda dureedhaan daddarbu karaa kana jechuudha. Dabalataan namni tokko mana keessatti qufee gaafa deemu mana sana keessa illee bahee tokkee baarrisu qilleensa ratuu qaba hin danda'a. Kanaaf namni inni lammaffaa inni saaxilamu suni gaafa kutaa sana keessa ol seenu baarrisu itti darbuu danda'a jechuudha namni jiraachuu baay'ee. Kanaaf namoonni dhukkuba kana qabanii akka isaan qilleensa irratti hin qufaan gochuu kan isaan qabanii waan akka maarraba waan akka tiishuu yookaan immoo sooftiweerii isa jennu yoo dadhabillee qodaa akka isaatti qufa'u irree isaatti akka inni qufa'u gogoone maatii keenyas eeguu dandeenya firoota keenyas eeguu dandeenya jechuudha. Sababni isaa keessumaatii namoonni qabaman irraa dandamachuu danda'u. Garuu ani qabamee namoota dandamachuu hin dandeenye osoo hin dabarsee isaaniin du'aaf saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf waa'een fayyaa firoota keenyaa maatii keenyaas nutti dhaga'amee of eeggannoo guddaa kan goonuu amsaa kan barbaada. Of eeggannoo akka hin qabamnee fi maal gochuu akka qabnudha kan inni nutti dubbate. Mee yoo dhukkubni kun nu qabe immoo maal gochuu qabna? Egaa dhukkubni kun yoo nu qabee akkuma sirna tuquu yaalee adda of baasu. Maaliif namoota kan biraa saaxilamu sababa ta'eef adda of baasuun barbaachisaadha. Isa fuuldura garuu bilbilaan akka naannoo kanaatti akka biyya kanaatti utuuyyuu mana yaalaan deemin namoonni akkasii bilbilaanitti dhimma kanaaf kan addaan ba'e sarara bilbilaanitti bilbilanii akka addaan baafamanii qorataman godhatamu jechuudha. Naannoo keenyatti garuu biyya keenyatti ogeessonni fayyaa maal gorsa kaa'anii jiru isa jedhu hordofuun barbaachisaadha. Bilbilaan isa ta'u karaa biraa isa hordofuun barbaachisaadha. Namoonni qabaman garuu mana keessatti barbaachisaadha. Garuu dhukkubni sun akka itti nammaanneef wantoota akka dhangala'aa fudhachuun barbaachisaadha. Ho'aa sababni isaa dhukkubni kun yeroo gadi bu'u akka mukas jedhama afaan Ingiliziitiin yookaan immoo akka furii sababa siistemii yookaan immoo sirna hafuura baafannaa keenya cufuu fi isaan kan akka inni qallisu godha jechuudha. Kanaaf namni kun akka dafee dandamatuu fi wantoonni godhamanii wantoota akka akkasii jiru jechuudha. Waan waa fudhachuu bishaan ofirraa bishaan faas fudhachuun barbaachisaadha. Nyaata ho'aa nyaachuun mana keessatti turan immoo namoota biraarraa adda bahuun amma guyyaa 10 keessumaa guyyaa 10 booddee bifa gochuu danda'an tokko ta'ee fi sun barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee dhukkuba kana dandamachuuf ammam nu fudhata? Dhukkuba kanaan qabamnee isarraa immoo dandamachuu fi yeroo ammamii akka nu fudhatu asumaan nu ibsisaa jechuudha. Tole egaa namni namatti nuuf malee yoo nama qabee dhukkuba kanarraa dandamachuudhaaf namoonni hannisaa gaarii qabanii namoonni dhukkuba dhaabbataa hin qabne warran sila jedhee warra akka dhukkuba onnee dhukkuba daayibeetikii yookaan immoo dhukkuba sukkaara isa baay'ee hamaa yookaan immoo dhukkuba sombaa namoonni qabanii yeroo dheeraatti fudhachuu danda'a. Warri kana hin qabne garuu amma torban lamaatti dandamachuu danda'u. Garuu namoota baay'ee dhukkufatan yookaan immoo baay'ee kan inni itti hammaate severe respiratory syndrome acute severe SARS kan jedhamu nutti fide amma torban 3 torban 6 turuu danda'u jechuudha dandamachuudhaaf. Egaa namoota kana keessaa namooti baay'eetti cimee ventilation waan jedhamu yookaan immoo hafuura baafachuu dadhabanillee amma dhaqanii mana yaalaatti ciisanii mechanical ventilation waan jedhamu yookaan immoo hafuura baafattuu kan nam-tolchee kan gargaaramanitti ga'uu danda'u. Isaan kun egaan torban 3 amma torban 6 fudhachuu danda'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaaffiin koo inni dhumaa mee yaaliin dhibee kanaaf jiraayi seerarratti yaaliin dhibee kanaaf jiraayi maaliif yeroo baay'ee namoonni yeroo mana qorichaa galanii kan du'anii baay'ee lakkoofsi isaanii sababii baay'achaa jiruu fi yaaliin dhibee kanaaf jiraa seerarratti. Gaaffii gaarii gaaffii namoonni baay'een ittiin ol dogoggorsaa jiranidha. Amma ammaatti
addaan beekamee qorichi dhukkuba kana fayyisu jedhamee uumamatti hin jiru. Garuu yaalii baay'ee godhamaa jira. Talaalli baay'een yaalii godhamaa jira. Biyyoota garaagaraa keessatti Awurooppaa, Afrikaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa kanatti gaggeeffamaa jira. Garuu uumamatti mirkanaa'ee kun kana qorichi dhukkuba kana fayyisadhee vaayirasii sana kan fayyisu hin jiru. Garuu kan sila jedhee maayini namoonni dhibee kanaan qabamanii symptomatic treatment waan jedhamu yookaan immoo mallattoo sana hir'isuudhaaf wantoonni nun guunu jira. Kun jechuun akka qaamni keenya annisaa godhatuuf kan akka vaayitaamin C fa'aa yookaan immoo loomii fa'aa gaariidha. Garuu qoricha miti wanti kun wanta namni beekuu jiraatu hin gargaara qaama namaa gargaara nyaati kun akka nama gargaara malee qoricha fayyisu miti jechuudha. Wanta amma argaa jirru biyya kana keessaas warri poolitikaa haasaan keessumaa akka wanta qorichi dafee hojjetamaa jirutti ofumaa nama dagachiisu. Garuu akka seeratti waan ta'u malu yoo dhugumatti gaafatamummaan itti dhaga'ama ta'e hammas qorichi baay'ee sirriitti hojiirra oolutti wantoota akkasii dubbatu dhiisanii gaariidha. Sababni isaa nama dagachiisaa dhukkubnichi garuu yeroo namaan kennu. Dhukkubni sun nama qabeennaan akka nama jedhee amma torban lamaatti nama miidhuu danda'a. Qorichi isaan jedhan garuu wantoota baay'ee piroosesii baay'ee keessa darba. Qoricha jedhamee bahuudhaaf ulaagaa isaa guutuudhaaf edda bahee booddee yaalii gaggeeffama. Bineensa irratti gaggeeffameeti achirraa booddee gara namaatti dhufee namoonni kun waggaa fudhachuu danda'a. Isaa ol fudhachuu danda'a. Talaalliin isaas qorichi isaas. Kanaaf adaraa waan jechuu barbaadu waan kanaan namoonni dogoggoranii akka isaan qorichi jira jedhanii of hin dagannee baay'ee barbaachisaadha. Wanti nu gochuu qabnu harka kiyya sirriitti dhiqannu. Sababni isaa vaayirasiin kun wantoota akka sibiilaa sa'aatii dheeraa turuu danda'a. Balbala nama yeroo banannee baanu balbala namni kan biraa inni qabamee gaafa dhannee bannu harka keetti fudhannee ofitti dabarsuu dandeenya. Waan akka minjaalaa yookaan immoo xarapheezaa sa'aatii dheeraa turuu danda'a. Wantoota akkasii keessumaa bakka namoonni itti baay'atan kastamar sarviizii yookaan immoo manoota tajaajila uummataaf oolan yeroo yerootti barakinaadhaan qulqullaa'uu qabu jechuudha. Nuti immoo akka keenya magoonaa hand sanitaayizarii waan jedhamu waan akkasiifaa jira. Yookaan immoo alkoolii jiru 70% kan itti argannutti yoo goone vaayirasii sana salphaatti ajjeesuu danda'a jechuudha. Kanaaf adaraa wanti jechuu barbaadu dhibee daddarbaa kana dhaabuudhaaf namoonni akka nama sila jedhee sooshaal distaansiin gargar fagaachuu harka ol fuudhuu dhiisuu walitti qabamuu dhiisuu agrigeetii yookaan immoo baay'inaan namni walitti qabamuu dhiisuu walgahii fa'aa dhaquu dhiisuu wanta akkas jechuun barbaachisaadha jechuudha. Amma yeroo inni dhibee kanaa darbutti walitti dhufeenya kana xinnoo isheetu muraasessineetii gaariidha jechuudha. Maaliif baay'isuu jireenya walitti dhufeenyi kun yeroo baay'atu namni yeroo walitti baay'atudha. Dhibeen kunis kan inni nama dabarsa namatti daddarbu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa asumarraanii akka goonu isin jedha yaada hafee yoo jiraatu. Yaada fegaa isummaati wanti gochuun yoo jiraatu nu galaa akka aadaa biyya keenyaatti namni gargar fagaachuu hin danda'u biyya kanaa mana nutti hin bu'u. Namni tokko hin dhaqu namni nuti mana keessa taa'a ijoolleen gadi hin baatu sababni isaa bakka xabiisaallee godhattee mi'a irratti taphatan itti buutee ofitti dabarsiisa waan jedhamuu fi ijoollee gadi hin baatu cherchiillee furu namni dhiisee manatti kadhachaa jira. Kanaaf adaraa egaan waaqayyoo nama eegaa nus immoo dandeettii keenyaan nama dandeettii keenyaa of eeguu nu barbaachisaa. Kanaaf dabalataan waaqayyoo kadhachuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee immoo wantoonni nu jiraatu gochuu qabnaa. Kanaaf waaqayyoo sammuu nu kenne ogummaas nuuf kenne kanaaf akka ol eegnee maatii keenyaaf biyya keenya eeguun jedha kanumaan jedha galatoon. Asirratti argamtee yaada bareedaa akkasii hordoftoota koo fi dhiyeessuu keetii fi guddaan si galateeffadha. Anis immoo yaada kanaa asirratti isinii dhiyeessuusaaf guddaa gammadeera. Maaliif namni tokko lama dhagee kanaan keessumaa namoonni afaan Oromoo malee kan biraa dhaga'uu hin dandeenye kun in gargaara jedheen yaada. Kanaaf baay'ee guddaa galatoomaan isinii jedha. Sagantaa koo addunuma irratti xumuraa viidiyoo keenya kana yoo jaallattan immoo laayik
laayikii sheerii sabskiraaybii godhaa. Sabskiraaybii gochuudhaanii akka maatii keenyatti dabalamtan isinii jedha. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa, guddaa galatoomaa isinii jenna. Asuma irratti xumurreerraa yeroo biraa immoo mata duree biraa wanta akkasii baay'ee fayyaa